Har'a miti duriyyuu yeroo hamminaaf yaaddoo Shakkiif shakkakiin qabnu ijoolleen adamsaaddoo. jaalala dhugaas beekna ijoolleen taaddee birru. Garaa yoo laamne malee sodaanne garaanil. Hundaan olitti malee eenyu gaditti hin bullu. Biyya hundaan nu beeka sanyii agarii tullu. Daandii dhugaarra deemna qaqalloon baaroo tumsaa. Maalitti garaa irraa kutattuun sanyii kumsa. Gootummaa keenya taanaan addunyaa qabna ragaa. Faranjiin nun dandeessu. Furtee abdii isaa hagaa. Hin qabnus hin dhalchines. Adoodduu sammuun doomaa. Gootummaa keenya taanaan nu beeku warri roomaa. Kan namaas xunneen beeknu. Kanuma keenyaan bulla. Maaraatoonis yoo ta'e fiinneerra miilla qullaa. Beenyeetu biyyaaf laanne. Akka Abbabaa Biqilaa. Utuu nuti hin jiraanne biyyuu baddeetti sila. Ishumtamma faarsan kun biyya akkasiin teessu. Utuu nuti hin jiraanne baddeetti har'an geessu. Jaalalaaf tokkummaatiin Oromoon as gahe. uummata Wallaggaa buqqa'aa jiruuf Sagalee nuuf ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Siifaan Oromoo ashamaa harka fuune hordoftoota kiyya hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii anaa dhufu anaa jiraatu baga jiraatanii isin jedha. Warroonni mana kiyyaa faarootaadhaan like, share, subscribe gochuun na jajjabeessa. Na cinaa dhaabbadhaa isin jedha. Warroonni maamila kiyya dura taatanis komentii like, share godhuun na jajjabeessa. Walaa jajjabeessinoo. Walumalee maal qabnaa waliin dhaadannaa jedhanii kanaafi na jajjabeessaa isin jedha obboloota kiyyaa. Isin jechuu barbaada akkamina gaa jirtu isin maal fakkaata haalli qilleessaa isin jedha. Alhamdulillah na bira nayyaa. Isin jedha addaa seenaa gabaabduu takka qabadhee dhufee obboloota kiyyaa. Seenaan sunillee waa'ee manguddoo takkaati. Manguddoo takkatu jira. Ilmaan hedduu qabdi. Ilmaan hedduu keessaa hundattuu fuutee kalaas waan ergattuun qabdu. Tanuma ilmaanii bira jiraatti. Isaan keessaa ta ilmaa isii guddoo bishaan salaataa naaf fidi jetteen isii fatanuudhaaf beekaa iddoo irra isiititti bishaan algaarra naqxee akka nama fincaaneeti jechuudha. Intalli tummee nama na horatu nama yoo ani balleesse nama guddaadha yoo ani balleesse nama na horatu nama waanaan jedhu moo akkam jettee isii ilaaluudhaaf bishaan achirra naqxee isiillee nama obsa hin qabne bishaan achirra isiin naqxisanii hin dandeenye fincaan seetee lolteen heddumeera keessa galtee mufattee aartee lolteeni. Akkasuma jaartiin illee isiin fatanaadhaaf eenyutu obsa qabaa ilmaan kiyyaa keessaa eenyutu na horata ka jedhu isaan hundaa fattan waan barbaaddeef ammallee kaatee isii lammataa bira dhaqxee isiin lammataallee haalumata jalqabaa goote tanaan jaartiilleen akkasuma bishaan jissaa deemti. Bishaan sunii fincaan see ajarri isiin garuu fatanaaf gooti isaan qormaatuuf gooti. Lammataallee haaluma ta jalqabaa goote isaan goote ammallee ta sadaffaatti dhaqxee ka rabbi kanneen keessaa fatanaa baasuun dhabamu ka rabbiin isirraa kennaa isii fudhadhu jedhuun hin dhabamu waan ta'eef isiin sadaffaa ammallee akkasuma goote. Amma isiin sadaffaa harmee nutillee guddannee fincaan kanallee isinirraa dhixxanii nama taanee as geenye waan ta'eef kun waan anaa fi abbaa fedherraa yoo ga'uu danda'u waan ta'eef hin saalfatinaa waan takka ofitti hin saalfatinaa anillee bakka isin geettan kana ga'uuf jira waan ta'eef ofitti hin saalfatinaa jetteeni. Akkasitti jaartiin sun wanta qabdu qabeenya ofii kan qabdu warqii qabeenya ofii kan qabdu sammuu hunda isii gocha isiin goote kanaaf garuu gochi isii kun waan nama seenessu keessaa gocha dhugaatii miti. Obsa dhabuutu jara sanillee carraa san dhabsiise. Akkasitti isiin sadaffaa sunii isiin irra xiqqoo tan ilma isii sun akkasi kennaa isii dhaalte jechuudha. Hanga isiin jiruu isiillee horattee yoo
yoo isin addunyaa kanarraallee galtee abbaa dura galchu rabbi beeka. Jagnummaa isii saniin beekumsa isii saniin ummaa nullee bakka ati geetti kana ga'u jirra. Carraan kun nullee qunnamuuf jira. Nullee ka guddisee asiin nu ga'e isin waan ta'eef kanaaf ofitti hin qaana'inaa. Ani ilmootee sanii isinirraa dhiqaa abshiiraa jetteeni akkasumatti jaartilleen gammaddee hortee kiyya keessaa baguma nama hunda keessaa hin dhabin jettee gammaddee warqii wantoota hunda mucayyoo san dhaalchifte jechuudha. Mucaan sunii fi haati manaatii fi innillee walumaan carraa san argatan jechuudha. Kuuwwan ammoo yoo haati manaallee itti himtu ilmummaanis jecha haadha manaa san dhagaanii haadha ofii tana ofirraa. Akkasii obboloota kiyyaa seenaan tuni anillee gara biraatii dhaga'e seenaan tun dhageeffadhee natti tolte jennaan hanga beekuun isinii qooduu dhufe waan ta'eef carraan tokko muddamuu keenya obsa dhabuu keenyarraa carraan guddaan nu darbuu danda'a. Kanaaf obsa qabaachuu qabna. Inni biraa immoo ati dhalattee nama taatee guddattee dardara taatee nama guddaa taatee dulloomtee iddoo sadarkaa of jala fincaan waan tokko raawwatu ga'uun keenya oolu. Yoo carraan kee godhee bakka dullummaa san geette jechuudha. Akkas isiniin jedha obboloota kiyyaa wantuma kamuu keessattuu namni obsa qabu carraalleen argata. Rabbillee waan gaarii isaaf yaada jechuu. Kanaafi intalli sun akkasitti ummaa san dhaaltee jiruun isii duras yoo jiruu gaarii ta'uu baatte jiruun isii hanga xiqqoo keessatti gochuma daqiiqaa takka raawwatan keessa jiramte jechuudha. Kanaaf yoon ta'in jechuu barbaade wanti akkanaa barumsallee namaan ta'a. Namni tokko yoo waa obsuu qaba. Bakka ofii boru ga'u sanis ilaaluu qaba. Bakka amma isin geetti san bakki kun anattis dhufuu jira moo ani akkuma dhaladhe kanatti hafa moo akkuma dardara ta'e kanatti dardaruma ta'ee dardarummaan du'a moo jedhanii illee of duuballee yaaduu waan guddaa tokko. Kanaafi seenaan tun yoo isinitti tolte like, share, subscribe godhaa. Sagalee makiyyaan isiniin jedhaa obboloota kiyya walaa jabeessinuu. Wantoota boru nu dhufanillee duuba keenyaa ilaallu. Yeroo saniif jibba namaa bichaa san osoo hin laalle namni kun hadha yoo ani rakkoon bakka an boru ga'u kana bakka anarraa nafne kana waan ga'eef anallee narraa nafu waan ta'eef nama kana danda'ee sooratuu qaba. Eebbarraa fudhatuu qaba jechuu qabna malee ummaan sun osoo san durallee waan hin taane isii jara sanirra raawwattee yookaan haluu san ba'uuf wanta akkanarra raawwatanii namni tokko wanta balleessaa inni si godhe san illikii san baatuuf jechuu dadhabbii isii saniin isa baatuuf yoo jette rabbi irratti illee cubbuudha. Nama irrattis cubbuudha. Kanaaf hiree illeen si lufti. Hiree bichaa osoo hin taane rabbii keellee sodaattee bakka sananillee boruun gaa jettee yaaddee nama san danda'uu qabda jechuudha waan sirraa nafneef. Yoo ati hadha isii kaddamte boru yookaan ilmooteettu si kaddamaa yookaan rabbiin waanuma tokko bakka sii buusa jechuudha. Kanaaf obboloota kiyyaa yaanni kiyya isinii gala jedhee yaada. Barumsallee xiqqoo of keessaa qaba. Kanaaf wanta tokko muddamnee waa jechuun duratti obsuu qabna. Of duuba laaluu qabna. Nama tokko danda'uu qabna. Kanaaf keessattuu nama guddaa jechuudha. Wanta boronuu nafni sani of duuba sodaatuu qabna. Nama guddaa kaddamuu qabna. Isiniin jedha obboloota kiyyaa viidiyoon kiyyaa sumarra dhaabataa waan hanga ammaa na wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa. Seenaan tunillee yoo isinitti tolte like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa. Gaafii qabdanillee komeetii jalannaa barreessaa. Waan feetan na gaafadhaa isiniif deebisuuf qophiidha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.